Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa. Kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Amma irraa kaafnee oduu fi odeeffannoo akkasuma ammoo qophiilee lama wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Istiidiyoo irraa sagantaa beeksisaa hanga xumuraatti isin faana turtii kan taasisu ana Himad Garaaddaati. Oduulee godinaalee irraa nu qaqqaban erga isin biraan geenyeen booda walitti deebina sagantaa poolisii Oromiyaa daawwachaa nu faana tura. Godina Harargee Lixaa aanaa Bookee Ciroo fi Odaa Bultumitti milishoonni leenji'aa turan eebbifaman. Milishoonni leenji'anis qindoomina hawaasaa cimsuun nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf ni hojjennaa jedhan. Araarsoo Muhammad. Nageenya waaraa itti fufiinsa qabu fiduuf aanotaa fi bulchiinsa magaalota godina Harargee Lixaa hunda keessatti caasaalee nageenya leenjisuu fi gurmeessuun hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u, aanaa Bookeetti milishoonnii fi gaacheenni sirnaa akkasumas gareen gorsituu walabaa 1000 ol leenjii adda addaa fudhachaa turan eebbifamuun nageenya aanichaa amansiisaa gochuuf kan qophaa'an ta'u hoogganaa waajjira poolisii aanaa Bookee Inspektar Girmaa Tulluu fi itti gaafatamaan kutaa ittiseekaa aanichaa Inspektar Ittaanaa Taaddasaa Taasisaa himaniiru. Nageenya aanaa keenyaa mirkaneessuudhaaf milishaa nama 300 gaachaan sirnaa 352 koreen gorsituu walabaa nama 540 waliigala gara 1000 maal ta'u kana jajjabina qaamarraa kaasnee hanga sammuutitti ijaarre milishaa kana akkamtee nageenya hawaasasaa nageenya qabeessaa nageenya gandasaa nageenya aanaasaa eeguu akka danda'utti kallattii hundaanuu hubannoo barbaachisuu qabu leenjii guddaa kenneef maatiisaa keessatti ollaasaa keessatti hojiif hojjetate misooma nagaa qabu akka geggeeffatuuf kanaaf nus iddoo olaanaa qaba jenneeti kanaaf isaan kana leenjisuudhaaf murteeffannee kutannee kaaneerra waan jedhaati. Loote galtoota nageenya aanichaa booressan kan araara barbaadan akka galan taasisuu fi kanneen araara hin barbaanne seeraaf dhiyeessuun gaachana uummataa ta'uu akka qaban bulchaan aanaa Bookee obbo Naajii Muhammadii fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Abdallaa Sa'iidoo yaadachiisan. Milishaan keenya wabii uummata keenyaati. Gaachana uummata keenyaati. Gaachana uummata keenyaa ta'uu keenya immoo ifatti akkuma asitti agarsiisnu kana achi gadittis akka agarsiistan milishoonni keenya daangaa keenya kabachiifnee eeynee qaamota immoo iddoo biraati luuxee nu keessa galu kan araara didee seeraaf dhaleessuun kan araara barbaadu immoo karaa abbootii gadaatiin ammallee karaan keenya banaadha waan ta'eef galchuun araara buusuun ummata keenya nagaa godhuun ummatatti gaddeemnu kana halkanii guyyaa bira dhaabbannee akka isaan tajaajilu godhuu qabna. Aanaa Cirottis milishoonni leenji'aa turan kan eebbifaman yoo ta'u milishoonni kunis guyyoota 20f leenjii gahaa kan fudhatan ta'u itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Naasir Abdallaa ibsaniiru. Barumsa naamusaa heera mootummaa mata duree ijaarsa biyyaa barumsa tooftaa loltummaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u baasii leenjii kanaatiif hirmaannaa ummataatii fi kazinaa mootummaatiin milkaa'inaan xumuramee kan jiru ta'uu isaati. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komishinara Gargaaraa Haasee Nagaashii fi bulchaan aanaa Ciroo obbo Yaasiin Muhammad qaamolee faallaa mootummaa fi uummata deeman irratti kutannoon hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Namoonni silmii ta'anii yeroo hundammoo hawaasa keenya nyaannu malee jiraachuu hin dandeenyu qabeenya hawaasaa keenya barbadeessinu malee jiraachuu hin dandeenyu jedhee faallaa ba'uuf karaa oo'ina qabuun guutuudhaan aanaa keessan akka eegdan adaraa isiniin jechuun barbaada. Diina faallaa keenya deemuu irratti tarkaanfii fudhachuu qaamni nageenyaa aanaa Ciroo guutuuta ta'uu isaa qabatamatti yeroo adda addaatti hojii isaan hojjetaniin isa kana hammataa tol qaban ta'uu isaa jechaadha. Arraas gootummaa sana itti fufsiisuudhaaf ga'een qaamni asitti argamee leenjii guyyaa 20 fudhate kun gaddeemee hojii hojjechuu qabu hojii isaa ban qabne ta'uu isaa jechaadha. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Odaa Bultumitti milishoonni leenjii wal fakkaataa fudhachaa turan eebbifamaniiru. Milishoonni kunis leenjii fi tooftaawwan nageenya aanichaa ittiin mirkaneessan hunda kan gonfatan ta'uu hoogganaa waajjira poolisii aanaa Odaa Bultum Inspektar Bokonaa Tarreessaa himaniiru. Milishaan kun gaafa uummata keessatti gabbu'e nagaa uummata kanaa eeguu keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabatee dogoggoroonni adda addaa akka hin uumamne leenjiin dandeettii raawwachiisummaa kennameefii jira. Ittaansuudhaan tooftaa akkamiitiif fayyadamee diina mataa gad qabuun akka irra jiraatu tooftaa loltummaa sirriitti kan leenji'an ta'uu isaati. Aanaan Odaa Bultum aanaa guddaa nageenyaa fi misoomaanis adda duree ta'eedha kan jedhan bulchaan aanichaa obbo Haamid Ibrahim isa kana itti fufsiisuuf imaanaa isaanitti kenname sirnaan bahu akka qaban yaadachiisan. Aanaan Odaa Bultum aanaa hojii misoomatiin adda duree hojii nageenyatiinis adda duree hanga ammatti
yaaddoo tokko malee ummanni isaa jiruuf jireenya isaa carraaqachaa jiru waan ta'eef isa kana itti fufsiisuun misooma ummata kanaa danquu humnoota yaadan hundasa kararraa maksaa imaanaa guddaa ummanni keessan isinitti kenne kana sirnaan akka baattan irra deebi'ee isinitti dhaamuun barbaada. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Komishinara Gargaaraa Kaasee Nagaash milishoonni guyyaa irraa eebbifaman naamusa qabaachuu ergama isaaniitiif amanamaa ta'uu fi qotannoo qabaachuun nageenya qe'ee fi naannoo isaanii mirkaneessuu akka qaban dhaamaniiru. Milishaa kumaatama yoo leenjisne kutannoon hin jiraanne taanan murannoon hin jiraanne taanan diinarratti hadheeffattee rukutuu hin dandeenye taanan namni akkanumaa walitti qabamaa jechaadha. Soo xumura irratti waan lamaan kana yoo gonfan kan xumuraa injifannoo xumuraa goona waan ta'eedhaaf milishoota odaa bultumirraa waan kana eegama. Aanaalee hunda keessatti leenjiin milishaa bifa qulqullina qabuun kennamaa jira kan jedhan itti gaafatamaan waajjira milishaa godina Harargee lixaa obbo Abdallaa Muummee hawaasa godinichaas galateeffataniiru. Dambii milishaatii fi heera biyyattii abbaa langaa aanaatiin kennameef jira jechuudha. Waa'ee naamusaa fi qalbii irratti hooggantoota poolisiitu kan leenjii. Kanaafuu leenjiin keenya karaa guutuu ta'een qulqullina qabaachuusaa fi karaa ga'umsa qabu leenjiin kun akka gaggeeffamaa ture hirmaannaa ummataatiin kan leenjifnee fi karaa guutuu ta'een leenjiin kun akka milkaa'u gahee guddaa waan qabuuf uummata keenyallee galateeffachuu barbaannaa jechuudha. Eebbifamtoonni dubbifne tokko tokko nageenya naannoo fi qe'ee isaanii eeguuf qophii gahaa kan godhan ta'uu himaniiru. Ganda kiyyarraa jammaree naannaa kiyyarraa jammaree haga aanaa kiyyarraa haga zoonii keessa jirurraa hundarraa jammaree nagaa kiyya kabachiisuudhaaf qophii gahaa goonee jirra. Milishaadhaa fi poolisii isaan kanaaf deeggarsa goonee nageenyi aanaa keenyaa guutummaatti magaalaa baadiyyaatti akka tasgabbaa'u goona. Baraddaa teenyarraa kaasee zoonii teenyarraa kaasee haga aanaatti mootummaan hojii jechuudhaaf qabannee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun poolisii yeroo kanaaf qindeeffanne kanneen turan nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Oduu waliin ani Girmaa Magarsaan ture. Qophiileen keenyaaf waan itti fufuu yeroo gaarii.